Okay. You speak English? Yeah. I speak this one? Oh, you can use it both. Okay. Oh, is it that turn? This one? Oh, we go like this? Just right. Okay. Galatoma. Yeah. So, Ani Aromda Magakia Abdisa. Oh, down low. So, I'll speak in English now. I don't know much Oromo. So, first want to say, I've been praying for Ethiopia a lot, especially praying for the Oromo community a lot. I'm from Sioux Falls, so I got to know a lot of my friends here are Oromo. So I'm learning a lot all the time. So, especially for Jawar, been praying for you when you were in prison and everything. Heard a lot about that. So, as most Americans like me don't know a lot about what's going on, how can we be supporting the Oromo community, supporting the situation in Ethiopia? What can we be doing? Thank you so much. Tiyan Suudhaan dubartoota keessaallee gaafii yoo qabaatan nafirra. Hayyee yeroo tokko isaanii dabarsee dubartoota baran dhufa. Duraan dursa Rabbii guddaa galanni haa ga'u jedha. Isin hunduu galanni keessan bilisummaan haa deebi'udha. Waa hunda dura Jawaarii fi obbo Baqqalee fi akkasuma hidhamtoota Oromoo kan mana hidhaatii bahan baga Rabbiin baasee baga Rabbiin isinii wal nu garsiise jedha. Silaa na dhogguu baatanii akka mammaaka sheeyamiin Ibiroo san ta'uu barbaade. Dhaqee Jawaarin silaa qunxuute Jawaarin ta'uuf nama biraa ta'uu adda baafadha dubbiin manaa ta'uu irraa. Namichatu iyyuu hajjii deeme jedhan nama jiraata baadiyyaatti na fakkaata yeroo dheeraaf hajjii hawwee hajjii dhaqeeti nama kaabaa xawaafuu fi olii gad deemu kanallee argee kaaballee of dura argee hajjii tana anuma dhufe wanni tun manaama jedhee qunxuuxxoo xiqqoo fi godhe jedhan. Booda harki dhukkubnaan anuma jedhe ani akka futunni waa'een Jawaar maal keessaa akka nu naqe akka dhuunfaa kiyyaatitti silaa isa ta'u osoo na dhogguu baattanii dhaqee hageenni rifatuuf qunxuutee isa ta'u adda baafadha natti hin dhiiftanii isuma waa hedduu keessa tarree waa hedduutu nu mudatee akka dhuunfatitti illee baay'ee yaaddofnaa haasawa keessa illee baay'ee deemuun yeroo naan eeyyamu Rabbi umrii isin haa dheeressu wanni jedhu gariin gaafii garii yaada. Jireenyi keessaniif nageenyi keessan Oromoo jireenya fi nagaa beektu baay'ee yaaddessaa isin jechuu barbaada. Jireenyi keessaniif nageenyi keessan Oromoo jireenya fi nagaa waan maalummaa nagaatiif maalummaa jireenyaa beektu baay'ee yaaddessaa. Kanas yaada keessana galchaa jedha. Inni biraa akka gaafititti waa'ee rakkoo Oromoo keessatti adeemaa jiru gaafa Haacaaluun du'ee fi hidhama keessanirraa ilmaan Oromoo baay'inni isaanii kan daggala seenan. Haala nagaa amma deemu kana irratti wanni namni sila Jawaar akkam ta'ee gabbaa'e maalin nutti gabbaa'e jecha jedhu wanni olii gad mataa nama qaqqabachiisuuf gaafii namatti ta'e akkamitti ilaalaa waan jedhu akka gaafiti taatetti na harkaa follite wanni na harkaa follessee manguddicha yuuketti manguddicha warra Booranaa manguddicha san namni manguddumaa fi loqoda isaa laalee harka dhadha'ee callisee waa baay'ee haasa'e manguddichi sun yuuketti mammaaka jaballee mammaake. Hedduu gaafii kiyyalleef naa tayaa futuna tuna kaase malee inni tokko san akkamitti ilaaltaa ummanni hedduu isin jaalata isinis ummata jaalattan akka ummanni isin jaalatus argitan isinillee akka ummata jaalattan ummanni isin arge namni gaafa garaa walii argee waa walitti himutti seena. Garuu waa walitti himuun tun immoo gaaris taati gaaris hin taatu bakka tana akka hibboo jaarsaaf jaartitii akka odoo taatee irra fedha akka kiyyatti jaartitu jaarsi waa balleessee jinnaan biyyaa baasuu murteessee dhibee kiyyaaf dilduu arbaattu qorichaa deemi dilduu arbaasoo jetteen jaan dilduu arbaasoo qaana deemee osoo deemuu biyyaa ba'ee mala Afrikaa keessa arbi jiraachuun beene gara Hindii ka qajeelee kaammoo maaltu biyyaa si baase namni biraa mala dha'ee fi deebi'aniin. Deebi'ee booda manuma ofii san keessummaan haalafti golgolooftu eegee manuma ofii san kadhatee bulee na bulchaadhaa jeeni jaartima isaa keessummaa ta'ee bulee galgala yoo lafti waarii geettu hibboo jammaran. Jammarraan bara arbi dhalu bara jaarsi kiyya galu beekii himii jetteen jaartin.
jennaan hibbota kan dhagayin amma taraantii ajeen illee hayyee jedheen jetteen waan goolon kiyya baatu waan garaan kiyya yaadu beeki himii jedheen itti achi garagalchee waan garii wanni tana kaaseef odoo akkasuma nuu goote jaalala nusii qabnullee kaati ummat nuuf qabdullee waan argineef bakka garitti nutti ulfaata akkuma hibboo namichaa san waan garaan kiyya baatu waan goolon kiyya baatu waan garaan kiyya yaadu osoo taatee fedha inni biraan mootu carraanaa kennamitti fayyadamee hooggantoota Oromootiin isin jaalanna akkuma nama kamittuu isin kabanyalle garuu ilmi namaa jechaa fi gochaan madaalama saba Oromoo keessatti yeroo kanatti yeroo akka malee jirrutti yeroo akka malee fokkataa keessa jirrutti yeroo namni waan malee keessa jirrutti madaalan taane akka isinirraa hin baane gaarii miti namni wal sakaaluun wal hidhuun baay'ee fokkataadha jechuu barbaada suni ta'ummata Oromooti himmoo akka dhuunfaa kiyyaatitti waa'ee keessanitti silatiin asitti kennamtii ani hin beeku ani nama silatii qabatee ati immoo dhimmaan silatii qabadhee fi silatiin immoo akka nuti beeynutti nama biraatiif kennamti san immoo rabbiin sin agarsiisuuf irra deebi'ee alhamdulillahi rabbil aalamiin jedha itti deddeebi'an mallee kaitaan immoo nama hamtuu sitti yaade saree xiyyaaratti dutte rabbi haa godhuun du'aa iteessan mara nama hamtuun silaale nama gufuu sitti ta'e saree xiyyaaratti dutte rabbi haa godhuu humna wayiituun qabdu jechuu barbaada yaada kiyya immoo hin fixanne irraa gabaabsa akka namni zanninatti hin banne galatoomaa ulfaadha. Ayyee namni gaafii gaafatu amma daqiiqaa tokkotti deebisa. Gaafii yoo gaafattan gaafii lamaa ol hin eeyyamamu ammaachi sa'aatiin hin jiru jechuudha. Okay, galatooma hunda dura Baqqalaa fi Jawaar baga nagaan ijaan sin agarreen jedha. Gaaffiin kiyya gaaffii gabaabaadha. Innis dhimma nageenya naannoo Oromiyaa keessa jiru wal qabateeti. Akka fakkeenyaatti obbo Baqqalaanis wanti isin nu kaaftanii ture naannoo Oromiyaa keessatti uummanni Oromoo dhumaa jira jettanii kun haqa lafa jirudha. Innis dhimma daangaatiin wal qabatee rakkoo naannoo biraa wajjiniin naannoo Oromiyaa keessatti ta'uun ilmi namaa dhumaa jira kun haqa. Haa ta'uti garuu ani kana daladhe guddadhe naannoo godina Shawaa Lixaatti. Godina kana keessatti beebii obbo Jawaaris obbo Baqqalaanis informationii gahaa qabdu ta'a. Naannoo bakkee Ilfata, naannoo Bashantoo, naannoo Charchar kana naannoo kana sirriitti beektu, naannoo Amboo sirriitti beektu. Naannoo kanatti guyyaa sadiin dura namoota kara deemtota konkolaataa lama guutuu buusanii namoota gara 25 ajjeesanii jiran. Namoota kan uffata irraa baasanii qullaa akka dhalatanitti qullaa qaama isaan irraa uffata yaasanii makiinaallee gubanii namoota kan achitti fixanii jiran. Naannoo Oromiyaa kana keessatti ani gaaffii wanti natti ta'e qaamni hidhatee jirus ni jira. Kun haqa abaa'oo ni qabna of duuba. Qaamni mootummaas immoo uummatuma kana goolaa jira, qote bulaa goolaa jira, qote bulaa ajjeesaa jira, mana irratti gubaa jira. Yeroo maatii keenya gaafannu qaama kam akka ta'e gargar baafachuu dadhabnee jirra. Eenyu akka nu fixaa jiru, eenyu akka nu ajjeesaa jiru wallaalaa jirra. Inni mootummaas yoo dhufe numa ajjeesaa, isa kaanis hin wallaalle qaama kana gargar baaftanii nu himuu dandeessu. Dhiifama waliin guddaa galatooma. Ayyee galatooma amma gara dubartootaan deema gaafii dubartoota irraa fuudhee isinitti deebi'a. Dhiifama wajjin. Dubartoota keessaa namni gaafii gaafachuu barbaadu yoo jiraate. Dura manguddoo kennaa nama manguddoo keessaa gaafii namni gaafachuu barbaadu yoo jiraate. Carraa as deebi'u dubboota. Carraa kanatti fayyadama as deebi'uun ni qaba. Assalaamu alaikum. Akka booltan Oromoo. Baga nagayaanis dhufan ijoolleen tunarra ilmaan keenyaan akka kiyyatti isiniifillee gariifillee obboleeyyanii baga nagayaanillee dhufanii baga rabbii hidhaasanirraa illee baasee kadhiiraa dhalaan boonyu halkanii guyyaa imimmaan nurraa qoorii yoom hidhaddu'anii yoom guyyaa agartee beela ifa gabsansanillee du'anii taarikhni Oromoo hammaatallee jenne san hundarraa isin dabarsee baga rabbiin har'a guyyaa kana waliin nu garsiise Oromoon dhiiraa dhalaan baga gammaddee yoo garuu Jawaar Mohammad umrii dheeradhaa siifi Baqqalallee warri keessanillee kahidhaa jirus rabbi nagayaan nu haa baasu gartee joolleen har'a gaara jirtu tun joollee dheengadda dhagaa darbattee qabsoota na fiddee ippiidiyoo aangorra keesse
joollee tana arraas boruus itti yaada wanni joollee tana oromoon cal jetti malee hottu mataanu nyaattee ijoolleen tun qeeroodha. Qeeroo dheengadda dhagaa darbatteetu bakka dhabdee taayyamanii gubachuu jirti taani dhasuuti belbel jirti taan gaara san keessatti irra bilaa kophee bilaa bishaan yaati intalti dhalaadhaa waa meeqa qabdi dhalaan ni beekaa dubartiin intalti sanarraan tana waan godhattu sani meeqa rakkatti if qabdee barnoota meeqa balleessitee ijoolleen tun irra gaara kana keessa jirti ijoollee tanaaf itti yaadi mas'uulummaa rabbiin sirra kaayee warra biyya bulchuus warra itti milkaa'us rabbi si haa godhu. umri sinaa dheeraysu hantus rabbi sinirraa qabu galatooma ayyo qarree keessaa gaafii yoo qabaatan asumaan xumureetii gara sidem as dhaabad Muda dura wani ajatu barbadu baga rabbi malela san kaisa isin baase ummati isin jaalatu fi isin qabajura nagaan isin agarsiisee gaa rabbi galanii haa galatoomu akka oromootti akka waltaafneettis bakka oromoo bakka bu'ellee rabbi galatan galafachuun barbaadaa jechuudha. Inni kana baate gaafii takka kaniin qabu kidaan illee gaafatee ture waa'ee uummata oromoo wadhumaa jiru jechuudha biyya keessatti naannoo hunda keessatti inni ilmaan oromoo lubbuun ilmaan oromoo akka baala mukarraa harcoonte harca'aa jira jechuudha. Yeroo hedduu gaafa inni kun shanee ja'a kun immoo mootummaadha ja'a. Isin immoo warri biyya keessa jirta waan kanarraa informationii qabdanii yaadaa jechuudha kan nama tokkotti. Waan sanirraa wanni isin beektan jira. Dhuguma shanii waan kana gochaa jiramu mootummaa waan kana gochaa jiru. Gaafii biyya tokko fakan. Inni lammadha marii garoo mootummaa wajjin marii nagayaa oolmaa jechaa jirtan jechuudha. Abii hagam amantanii mootummaa biyya keessa hagam amantaniitiiti marii nagayaa karaa kamiin gaggeessuu barbaadani. Jawaanit yoo furade gaafa biyya kanarraa galtu ummata oromootiin abdadhee ummata rabbii fi ummata oromootiin abdadhee galtee jechuudha biyyatti dhugaadha qabsoon aarsaa nama kafalchiifti gatii lubbuu nama kafalchiifti gatii guddoo nama kafalchiifti qabsoo sanillee namni hundi kan caalaallee kafalamuu ni danda'a immoo waan inni si godhe agartee yeroo duraatiif isaanillee abdattee galte ummata oromoollee abdattee galte heega galtee immoo gammoo sadarkaa galaafachuudhaaf sitti dhufee jira jechuudha mootummaan. Sanirratti deebitee hidda guyyarraa himmuu jettee waraqaa deebitee galchitee bishaan keessallee dhugaadhaan qabsoodhaatiin qabsullee ta'uu qabaa jechuudha. Immoo amma immoo gaaraantii maalii qabda? Kanaaf biyya kana dhuftee uummata oromoo hedduu dubbistee waa hedduu gochaa jirtanii jechuudha akka kaakaa'utti illee haa ta'u. Immoo gaaraantii maalii qabdan akka kana booda isiniin hidhamne. Akka isiniin ajjeefamne yaanni duraanii san hagam takka gaaraantii qabdan biyya kana keessatti marii isin godhuu barbaadan karaa kamii furmaata bilisanii karaa kamii fiduu deemtan oromiyaan karaa kamii bilisoomti wanni gaafii barbaadu kanuma galatooma. Galatooma dubartoota keessaa gaafii yoo qabaatan asin deebi'u gaafii gaafachuu dandeessan yoo hin jiraanne ammoo galatooma baay'ee. Qeerroo carraa kenna dhiifama qeerroo kan carraa kenne ayya ladies first. Na uffolcha baga rabbiin lubbuudhaan wal nu argisiise ani gaafiin tiyyaa gama fuulduraa gama solushiniitii silaa deemneedha yoo akka amma jedhamu kanatti gatteenyee haa mari'annu yoo jedhame akkamitti hoggaa lama kana keessatti madaa oromoo madeessan kana akkamitti garaa bal'annee wajjin gattaa'uu dandeenya akkamitti fuuldura waliin deemnaadha galatooma. Carraa namaa kennee keessi deebisa. Qeerroo carraa kennee keessi deebisa. Carraan naa kennamuuf galatoomaa jedha. Wanti guddaan asitti deebinee jira wal arguuf galata rabbii jedhaatiin ittaan sudaan gaafii kiyyatti deema. Gaafiin kiyya akkuma jettu gizee hedduu kaasaa turte rakkoon nageenyaa yeroo hedduu kaasaa turtee fi ammallee kaasu jirtu.
rakkoo nageenyaa yeroo hedduu asiin duranallee kaasaa jirtuu fi ammas kaasuu jirtu rakkoo nageenyaa asiin duranillee kaasaa turtee fi ammas kaasuu jirtu akkuma beekamu hin dhaabanne ammallee haga ammaatti iyyuu fuuf jira iddoo adda addaatitti bakkee tokko tokkotti naannoo akka Gaambeellaa fi Debeeti mootu Wallo keessatti mul'atu jira. Rakkooleen kun daranuu kan duraa caala akka hin hammaanneef waamichi ati diyaaspooraa Oromootiif gootuu fi ittaan Sudaan immootu waamichi ummatoo biyya keessa jiran ummata Oromootii fi dabalatee ummata Itoophiyaa gootuudhaaf gootu. Inni sadaffaa waamicha qaama nageenyaa kan mootummaatiif ta'eef kan wal waraansarra jiraniif gootu maalidha jedha. Ittaan Sudaan sadaffaa irratti kan gaafadhu kees faarii booda mariin ni gaggeeffamaa jedhamee jira. Marii kana keessatti qaamni sadaffaa ni hirmaatamoo qaamni sadaffaa hirmaatu kun qaama alaa ta'amoo qaama biyya keessaa civic society keessaa ta'amoo akkam waan jedhu kana saddanu baasi. Walumaa galatti marii taa'amu kanaaf Oromoon hagam qophaa'ee jaarmiyoonni Oromoo hundinuyyuu bifa kamiin gama tokkotti deebi'anii yaada wal fakkaataa akka kaasan duraan dursa qophiin hin barbaachisu jettee yaaddaamee ati Jawaar jira. Galatoomii. Ayyee galatoomaa gaafii sadi qofa carraa sadi qofa kenna abbaa gadaatii kenna dhiifama wajjin. Ayyee. Hayyee ani eebba duraanuu eebbifnee jirra. Gaafii gabaabduu nani qabu. Dhuguma dhugaatiin obboleeyyan keenya yaanni amma si yaaddan kun dhiqqoo ani akka mataa kiyyaatitti wanti nani yaadu maalinni obbo Jawaar gaafa biyya kana achi deemtu mootummaan amma filanne kun isuma kana nu bulcheettee kursii isaa jala deemsisaa fi turte kursii qabdee fi kanuma nu bulchaa ammaaf haga filannoon ga'utti kanuma nu bulchaa kan jettu dubbachaa turte. Haa ta'u malee jarri garuu akka bofaa ta'aniit sammuu namaallee hataniit sammuu keessanillee hataniit gara garanii waan biraaf miidhaa biraa uummanni akka yaada biraa keessa seenu nu taasisan. Opiidiyoon kaleessallee sanuma har'allee sanuma borus sanuma. Maaluma amantanii akka obboleettiin achi keessaa dubbatte san maal amantaniit ishiin sanuma yoo adda nama fakkaatu yoo dhiphatte amma tana laaftee dhuftee maanoo uummataa san bakka namni rakkate san dhibee uummata Oromoo san hoogte gaafa bultii lama sadii bulte namoota achi keessaa dubbatan reefu tana affante hiite ishiin bootaa sanitti deebite. Opiidiyoon har'aa miti gizee wayyaan itti jarmare kaleessa sanuma borus sanuma. Akkamitti jara kana abdachuu dandeenya akkamitti kursii san zuuriyaa san ofiisa san keessa wajjin teenyee waliin haasa'uu dandeessu kanatu na dhibee jarri silaa kaleessanuma borus sanuma akkam goona Oromoo attam taana akkamiin fayyina dhiigaatuma jirra amma kun odoo sina jirtanu amma ofiisa keessan cufaa jiran namoota kaniin hidhaa jiran namni dhiiguu hin dhiibne namni du'uu hin dhiibne ofii keenyuma jallataan keenya san akkam goonee diriirsuu dandeessan odoo jalatti qabdu odoo hiituu garagaranii siidhan kanuma nu bulcha jettee too odoo wannettu kanaaf akkam ta'uu qaba wanti kun ka jedhu asirratti dhaabaan. Galatooma warri gaafii qabdan hundinuu galatooma abbaa gadaa irratti dhiisaa dhaabsisaa because na folcha keessummaan dadhabanii jiran guyyaa tokkotti illee raftii godhatanii beekanii dhiifama wajjin carraa tokkotti ayyee carraa tokkicha dhufu tokko qofa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Obbo Baqqalaaf obbo Jawaarillee baga rabbi isin baasee keessa tartanii adda geettanii ka isinii boo'ee sadaqaa go'ellee jira usuu isin jirtanu baga rabbi isiniin gahee baga hiikamtan. Amma kan gaafadhu kan jedhu gaafii illee miti yaaduma marii kana
abiyyiin taarika seenaa isaa kan isin himuu miti. Abiyyi urga gaafa haati ganna beeka inni ta'e mootummaa torbaffaa taata jetteeniiti mana barumsaa seenee doktora ta'ee ani ittiin amanu hin beeku. Garuu wanni inni doktoreetiin itti diqqaattu doktorooti olii saayintistii jedhu dadhabu urga gaafsanii irra haati akka jetteen irra akka biyya addunyaatitti jalqabarraa qabee wanni inni qo'ataa ture axannaa ture wayii haffazee qaalii deeffate akkatti nama cabsanii bulchan. San waliin gahee haga guyyaadhaatitti san waliin gahee san bira taree waan ufii qabu itti dabale. Wanni ufii qabu itti dabale maali? Wanni addunyaan aga abbaan irree amba fixaa addunyaa irra ture irra wanni inni itti dabalate daa'ima waggaa 3 hidhuu affanee balleessu. Nama qaamaan gubu nama ajjeesanii awwaalu dhoogu nama yaalaaf deemu makiina keessa baasan rashanu kana inni he create for himself waan dabaltiin san axannee geessee ufii argate kana nama kana qabu kana irratti ammallee qeesiin inni pirootokoolii godhate Jibril Hussein Sheikh Jibril Hussein kajedhamu kitaaba an ijoollee ta'ee samaarii ta'ee argi amaarinyaan kataban wayyaane irraa dargii irraa qabeen beeku dargii dura ta'een beeku an ijoollummaati dargii maqaa dha'ee wayyaane maqaa dha'ee achiin booda lammi maxa'u tiwildi fichaalloo waan guyyaa qiyaamaatti dhufu silaa hin hima tiwildi dhufee dhiisee jedhe መጽሐፍ ሰንቶ ከጀ አማርኛ ሳኒራት ወዲ አፋን ፕሮቶኮል ወና የጉማል ጎዴ ከጀራ ከስማ ፊደ ዋን ግለሰብ እንዱበቱ ክታብ ሱን ኡፊ አርጊያን ነምን ሙዲሴ አብይ ከደርግ ለማኒ ፊት ከወያን ለማኒ አብይ አሞ ጉፉ ጉደስ ሙደታ ረኮ ጉደስ ሙደታ ጋሩ ረብ ቢራዋን ሲከነ ስልጣንን አሸናፊን ያጃኒን ነማ ሃቲ ከነጀት ነም ዱበርቲን እርገት ዱ አሶዳቱ ማኛ ኦሮሞ ለማፋ ሰዲራን ሃቲ ከጀት ካን ሰዲራን ሶም ኢሳ ኢትደበልተ ዋን መክታበ ሰከሰ ጅል ጅብሪል ሁሴን ጅብሪል ተካይ ሲንጀደ ጉፉ ጉደስ ዱረ ጅራ ثم الرسمة بوجانين نامي كنا جانين وانت كتير ابن براري ثم نام أوسو أولا الدنيا لا فرات إيسى كوفي ورا كسل قاف درا دائما وقاس دي فوده جمري دوبت إيرامي دوبتين منايات يوتا قاتا وبو نوا باللسا سبب جران دائما كمارت يتقات سلا بنا سنجرت والنساء تدرا أنسيتا توانغو دي كنافو أكمي أمانتني إسجتن مرجي جلب لما قبت صدفنا فجأة أما إسلاماني فن أكمل بيجو هفا لين جدو مريكا راقمتي يادا هفا لين جدو رب ما كيسر جرا رب والوقت بنافو هذا مرين كن بكا جيته وري على تدبلمه ستتعلمت كمري على إم صدفة لين نكتة بعدين بافدان وفاستني يا دكيا كنافو نمشي أما لنا من أجل غلطوما كانوا هي هندك يسنو غلطوما namni gaafii gaafachuu barbaada hundinuu dhiifama wajjin dhiifama guddaa wajjin gaafiin hin dhumatu kanaafuu isaan illee dadhabanii waan jiraniif asuma irratti dhiifnaa gaafii gaafattan isin deebisanii galatoomaa baay'ee. Hayyee carraa isaantu kennee anaa miti anarraa miti baqqee irraa obbo baqqee irraa kennee hayyee isaan Gaafiin kiyya duraan dursa baga rabbi wal agarsiise isinii booyaa turre
baay'ee booyaa ture baga rabbi isin baasee amma gammadee gaaffiin kiyya waan haga ammaa isin hin gaafatamin isin gaafadha waa'ee ajjeesuuf du'uu fi akkaataa isin itti turtanii miti isin gaafachuu fedhu. Wanni ani isin gaafachuu fedhu gaaffii Oromoon hedduun garaa isaanii keessan qaban kan ofii dubbatin isin gaafachuu fedha. Wanni isin gaafachuu barbaadu waa'ee Baqqalaa obbo Baqqalaa Nagaafa. Waa'ee obbo Baqqalaa Nagaafa isin gaafachuu barbaada. Obbo Baqqalaa Nagaa gaafa TPLF jirtu bakka isin bu'ee gaafa obbo Baqqalaa Garbaa fa'aa Dr. Mararaan fa'aa mana hidhaa jiran Jawaaras jira. Dhufee biyya kana dhufee Oromoo hunda sochoosee namni agartee isin bakka buufatee nama san waliin nama san amanee isa duukaa deemee itti gammannee bakka isin buufannee bakka keessan itti gammadaa turre nama san. Gaafa asii gale wayyaaneen mana hiite namni sun haga hadhaa hidhaa jiramoo akkam ta'e lubbuun jira Oromoon dhaga'uu fedha. Isin bakka bu'aa koofee waan taataniif waan san adda baafachuu uummanni Oromoo dhaga'uu fedha. Waan san irra akka yaada nuu kennitan akka nu hubachiiftan barbaanna. Lammaffaan ammoo haga baatan walgahii gaggeeffatanii turtan Finfinnee irratti. Kora godhattanii turtanii kora godhattan san irratti waa'ee isin hin beektanii namni hedduun beekuu dhabuun ni mala. Waa'ee ijoollee bakka isin buutee dodolaaf hadaabbaa irratti dhaaba keessan bakka buutee dorgomtee illee mooyattee jiruu itti dhabdee waan kana irratti waa'ee siyaasa Oromoo irratti gaafa Jummaa Sheeka fakkaataa gaafa ammoo Sanbataa Qeesii fakkaataa gaafa gabaa daldalaa fakkaataa rooba keessallee akkasitti jiruu itti dhabdee ijoollee osoo hin fuudhin haga ammaa isin keessa turantu jira. Obbo Baqqalaan illee beekaa obbo Jawaar illee beekaa waan kana. Ijoollee sanniin gaafa kora godhattan komitu jira bakka san illee akka agartanii irra deebitanii ilaaltan yaada kiyya godhaa maaliif akka akkas gootanii jechuu barbaade galatoomaan dheeressu kan isaan. Baay'ee galatoomaa. Baay'ee galatoomaa dhiifama guddaa dadhabbii guddaa waan qabaniifi irra dhaabbilee gaafii keessatti isin adeemsanii osoo galgala yeroo jedha lamaan murtaa'e osoo halkan guutuu haasofne gaarii ture dhageessanii mi dhageema kuno kan haloye gaafiin biyya kana deemuu fi qophii qabda jedhu kan walummaa jecha jiru tolaatamii afur sagaltamii tokko kuma lamaa kudha saddeet daraan dhiigaa ilmaan sabaatiin dhufu ummata kana rakkoo keessaa kan hin baasin maaliif jedhee odaa gaafatee sababoota hedduu keessaa inni hangafa itti qophaa'uu dhabuudha. Jaarmee jabaa jaarree qabaachuu dhabuudha. Kan nuti keessaa keessatti hirmaadha irraa yoo ta'e kuma lamaa kudha saddeet qabsoo qeerroo sanii abbaa fi irra kaa'uu dandeenya ture. Akka keenya ture. Wanni dabalatee ofiitootti kennee boqotaati jiru. Jaarmeen Oromoo qophaa'ee taa'uu baatuun uumamaa jiru san guutuu danda'u hin jiru. Kun biyya baqaa ture, kun hidhaa keessa ture. Jaarmeen saayikoolojikaliillee, istiraakcharii, leadership wise jaarmeen qophaa'ee ture. Kati Oromoo fakkaatu haa ture ofiyyoo. Lafa bu'uura jennee kan keessatti hojii guddaa akka kaawwatanii fakkeenyaaf kan hin paartiin seenan ana mara biyya siyaasaa paartiitu naan ta'u wanni paartiin seeneef uummanni Oromoo cawwan guddaa jijjiirama itti aanu keessatti hiree argamu gara sirna dantaa isaa eegsisutti jiruu kan danda'u paartii cimaa yoo qabaate
jaarmaya cimaa yoo qabaate nama cimaa yoo qabaate osoo hin ta'in jaarmaya cimaa hooggansa ifitaa caasaa sirriitti diriire imaammata ifa ta'e sirriitti itti yaadame yoo qabaate kanaaf jechuudha. Kanaaf itti qophaa'uun barbaachisaadha. Baay'ee nama waa'ee mootummaa kanaa mootummaa fuula bu'ee saniif kana yaachisu. Wanni ol ba'e gaddeebiin hin oolu. Wanni ol ba'e ganuma deebi'a. Ta'u koo deebiin lammaa bilisummaa gaafa hin jiru. Gaafii yoomiiti malee numa bulti. Anamma poost biltiginnaa tuna yaachisa. Biltiginnaa booda manni keenya akkam. Hiree lama jiraatu. Lolli kun itti humnaani biltiginnaa booda biyyi kun jiraatu. Lolli kun batti. Lolli kun dhaabatu baannaan biltiginnaanis, Itoophiyaanis, Oromiyaanis, Somaaliyaanis, Amaaris Tigree wajjin jiraatu. Lolli kun dhaabatu baannaan. Tokko dhaabamuu biyya, dhaabamuu uummataa, diigamuu uummataa ni haalli amma tuultuulaa. Lammaffaa yoo akkam jabaata wanni nun beekne kan isaan beekan yoo jiraate sirna abbaa irree haaraa turbaa jechuudha. Lachuttuu uummanni keenya fayyadamu. Waraanni kun itti fufuu isaatiin diigamuu biyyaatiin diigamuu uummatarraa uummanni keenya fayyadamu. Abbaan irree biraa dhufee maqaa biltiginnaatiin haa taatu maqaa biraatiin dhufuun uummata keenya hin fayyadu. Kana hanqisuudhaaf balaa uummata keenya irraa amma jiru kana hanqisuudhaafis balaa sirna kana booda dhufu uummata keenya irraa faccisuudhaafis jaarmaya cimaa jaaruu qabnaa jennetti haga beekumsa fi uummata keenya tattaafataatu irraa kan ajjecha naannoo Shawaa Lixaa Shawaa Kaabaa Gujii Wallaggaa Afran Arsii Lixaa godinoota hedduu keessatti akkuma deeggarda ittiin galmeetti jee namni dhumuu miti beekna wanni ajaa'ibaa jiran eenyu du'e eenyu ajjeesee maaliif ajjeeseenu deebii dhabee jira. This is total anarchy. Lolli sirna qaba bara. Humni lama hoggaa ol lolu seera lolaa loo ofaa dhimma isa qabu qaba. Kan Oromiyaa keessatti ta'aa jiru garuu akkuma reefu obboleessi biyyaatiin kaasee bira jiyee kaamte qaamni wal lolu lamaan osoo jiru kabiraan boo jidduun kan uumame uummata keenya. Keessatti warri naannoo sana daddalattanii dhuftan gaggaafadha. There is something really weird going on. Nama keenya jajjabaa, abbaa qabeenyaa jabaa, barsiisaa jabaa, hayyuu jabaa, kana ajjeefama. What is going on? Maaltu godhamu jira? Ka ta'u sirriitti hubachuun barbaachisaa fakkaata. Nuyi waa'ee nageenya kanaatiif kaasofnu lolli dhaabbachuu qaba kan jennu gara tokko loofnee gara tokko qaqqabuuf miti. Lolli kuni balbala baay'ee banee seexana baay'ee haada irraa butee uummata keenya gaaga'aa jira. Balaa hamaa nutti fida. Kaja'urraa jechuudha. Mootummaa akkamiin amantan kan jedhu mootummaa hin amannu amannees hin beeynu. Garuu biyya keenya keessatti nagaan dimokiraasiin sirni federaalawaa dhaabbachuu qaba. Kan ammoo tarsiimoo qabsoo nagaatiin geggeessuu qabnaa jenna. Kan hoggaa jennu aarsaa hin qabuu jechuu miti. Hin hidhamnuu jechuu miti. Hidhamuunis qaama qabsooti. Ni wareegamnas. Tarsiimoo qabnuun beekumsa qabnuun uummata keenya gurmeessinee sirna amma dura ofirraa kaafnee jirra. Sirna kanas ni jijjiirra jennee amanna. Kajijjiiruu baay'ee nu yaachisu nu. That's not our biggest problem. Nu waa lama. Tokkoffaa bakkuma sirni jijjiiramu sanuu geessimoo faca'iinsa wal fixiinsa hamaa anarkiin kun itti fufu.
lammaffaa san booda maaltu ta'a. Kanaaf of qopheessuu qabna, of jaaruu qabna jennee fuulleffannee irratti deemna. Kan ijoollee bosonaatiin kaafte Baqqalaan kaleessa kaasaa ture. Hedduun isaanii nu wajjin hidhamanii hidhaa keessatti dararaan meeqarra ga'eet qeetti hoggaa galan ajjeechaadhaaf barbaadamnaat qeetti haadha ofii duratti duudiddaaf bosona gale dargaggeessi. Kun dhugaadha nu. Oduuni miti barqabee oduuni miti. We know them. We know them. Amma yeroo baay'ee namni quba nutti qaba akka nuti faallaa sanii jirru. Kami jaarmayni gadi ba'ee biisan keessa osoo taa'u osoo maqaa shororkeessaa itti dhoobamee jiru gadi baanee koora irratti ejjennoodhaan waraana shanii jedhamu hin beeynu waraana bilisummaa Oromoo jedhamu beeyna jenna. Namni jedhan jiru bara. Fakkeessaa miti barnu. We walk the talk. We don't just talk. Nui achi keessa teenyee tokko siyaasaa madda siyaasaa jira dhugaa qabanii. These are legitimate political force. They have legitimate political grievance. Akkuma TPLF dhaggeeffatanii mariidhaaf hojii teessanitti waraana bilisummaa Oromoo hojii teessanii mari'achuu qabdanii jennedhu. Kun eenyu aarsa? Kora keenya irratti dhageessanii miti hoggaa dura ta'an keenyas sankoo osoo ta'e riizoluushiniidha. Filannoo keessaayis kaafaawwan hoggaa ba'u tokko hidhamuu keenya lammaffaa dargaggeessi dhiibamee qawwee fudhatee bosona gale mariidhaan deebuu qabaa jenneeti. Ammas marii biyyoolessaa hirmaattan malee jamee dhiibbaa meeqa godhamaa jira. Humni hidhatee mootummaan wal lolaa jiru kan TPLFis kan OLS kan Beenishaangulis hirmaatu malee nuti hin hirmaannuu jenne. Hin hirmaannuu jenne. Tarsiimoo adda addaa hordofna nuti waraana bilisummaa Oromoo wajjin. Nu qabsoo nagaa hordofna isaan qabsoo hidhamannoo hordofaa jiran. Dhugaa walii galchuun immoo jira. Kanaaf ummaan biyya kana gaafatte hedduun isaanii ijoolleen wajjin qabsaa turani. Kaleessa Baqqalaan waajee ture. Lolli kun dhaabatuu baatee mootummaan karaa ammaa kanaan itti fufnaan namni hundi bosona galuu ta'a. Maaliif qe'ee taa'ee dhuumu namni? Sun immoo mootummaafis biyyaafis bu'aan qabu. Karaan waggoota muraasa dabre kan itti deemame sirrii miti. Mootummaafis ummataafis biyyaafis gaagama malee bu'aan irraa bu'ame hin jiru. Gaafa naaf Baqqalaan Wallagga dhaynee Asoosaa dhaynee waachaa booyaa turre aanaa muraasa keessa ture sochiin kun. Har'a biyya guutuu wal ga'e. Nama faranjoota tokko agarru waan itti himnu jira. Kaaba qofarratti fuulleffatanii deemaa jiran. Asiin haasawee galee. Kaaba qofarratti fuulleffatanii deemaa jiran. Eeysanii dhufe jiran. Ga'e ajaa'iba. Kanaaf nuyi akkuma reefu bakkeen jeetti wanni baay'ee nama gaddisiisu mammaaksa amaarinyaa tokko jira. Maal jedhansi gaddaለው ባልሽ የሞተው ወንድምሽ ሀዘንሽ ቅጣጣ ከቤትሽ አልወጣ hingalchu beeyta inni afaan dhiiroo salphina keessa jirra bara dur ormatu nu ajjeesa orman nu hidhaa nu darra jenna
amma keenyuma walafaan garagalee walafaa gutti jira kunurraa dhaabbachuu qaba namni keenya rakkatee jenne kana ka jechaa jirru ka akka itti cabsan baratanii ka jettu ka Oromoo cabsee dagarre ka ofii caccabe malee nu uma waan tokko sodaatina Jawaar ajjeesuu danda'u Baqqalaa ajjeesuu danda'u Oromoo fi Oromiyaa garuu hin danda'amu kanaaf an baay'ee na yaachisu sun anta san boodatiin na yaachisa tooftaan cabsuuf tooftaan xaala'u xilafa'u damsisa'u waggaa lamaan dabre kana biyya damassaste malee bu'aan isiin buufte jiru kanaaf nuyi kan jennu mootummaadhaanis humnoota biyya alaatiinis kan jennu biyya damassaste malee okiyya dhiise bakka nin dheereyse jechuudha nin dheereyse an fitadhe bakka akkas taanan Okay. Ani sooma xiqqoo waan gaggabaabdu tokko yaaduma isinii kennuudhaafi. Okay, first of all, I would like to thank my friend there for your comments. Thank you for being with us and for the sympathy and solidarity you have shown to the Oromo community and our people. And I'm very glad that I heard you have been praying for us while we were in prison. We know there were millions of people praying for us. You were one among them, and thank you for that. God bless you. Waa'ee nageenya keenyaa inni kaaseera. Nuyi qabsoorra irra dhiiroo. Namni qabsoorra jiru du'uu danda'a, hidhamuu danda'a. Namni waraana hidhatee bahu qawwee isaa fudhatee rasaasa isaa hidhatee gaafa bahu nan ajjeesa duwwaa jedhee hin bahu. Akka du'uun beekamoo hin beeku. Du'uus hin danda'a. Ajjeesee nagaan galuu danda'a yookaan immoo du'uu danda'a. Akka du'uu danda'a utuma beekutu qabsootti seena. Nuyi yoo waraana qawwee baanne yoo loluudha yoo baanne yoo waraana keessa irra lola keessa irra lola dippiloomaasii keessa irra lola siyaasaa keessa irra mootummaan kana addunyaa irratti dhiibbaan akka irra ga'u qoqqobbiin akka irra ga'u karaa dippiloomaasii dhiibbaan akka irra ga'u akka harka kennatu waan hundumaatiin irratti qabsaa jira. Kanaaf nuun hilu nuun niisu nu hiruu danda'a yeroo meeqa hidhamneerra yeroo meeqa waan meeqa nurra ga'eera garuu ani kan bakka eewu dhaqee hidhamu eewu dhaqee aduu ilma eewuun kennaan akka hoogganaa tokkotti akka nama saba kana dursuu tokkotti wajjiniin dhaqee waan sabi koo ta'e ta'uun dirqama kooti. Maal jechuudha Jawaar akkamittiin asi tafuu danda'a? Ilma eenyu dhaqee du'aaf eenyu dhaqee qabsaa'aaf eenyu guddisa baasa? Nama hundumtuu akkuma Jawaar isin mararu dhalli isaa hin marara. Hin jaallata akkamittiin eenyu dhaqee gatii kana haa kaffalu yoo tokkoon keenya yoo gatii baasne malee bilisummaan dhufuu hin danda'u. Freedom doesn't come free hin dhufu tola hin dhufu gatii itti kaffaluu qabna baasuu qabna. Ani kaffaluun qaba qooda koo isin immoo as teessanii dadhabdanii isa ormaaf dadhabdanii maallaqa argattan kaffaltanii isinis qabsoo keessa jirtu. Hundumtuu karaa isaa qabsaa inni qawwee fudhatee diina irratti dhukaasaa jiru tumaa jirus immoo qabsaa jira karaa isaa lubbuu isaa wareeguudhaaf achi jira. Kun hundumtuu wal qabatee wal simateeti bilisummaan kan argamu malee akkuma itti teenyee isa barbaannu isa jaallannu nas taa'e isa kaaniin immoo deebi ani immoo dhaqeen du'aa Jawaar hin deema. Hin ta'u Jawaar inni akkasiin ta'u hin ta'u inni akkasiin ta'u walumaan deemna. Kanaaf waa'ee nageenya keenya nuyi kutannee itti deemaa jirra waan ta'eef waan tokko yaadda'ina. Ani immoo akka nama amanu tokkotti maala nama na beektamu rifeensi mataa kootii tokko ittiin gaafa rabbi jedhe malee hin buqqaatu jedhee yaadana. Alhamdulillah. Kanaaf waan tokko nuuf yaadda'ina abbaan du'e kimbila jedhu adeemu qabsoon itti fufte. Adda bilisummaa Oromoo wajjiniinsa ta'e waraana bilisummaa Oromoo wajjiniini nuti akka namni ittiin nu laalaa jiru kana miti. Warra wajjiniin hidhamnes beekna. Guyyaa 40 akkamittiin soomuu jalqabne beektu gaafa jalqabaa quba qabdu miti.
Koloneel Gammachuu ayyaana bakka hattooti jiran bakka namoonni itti nama ajjeesan hidhaman lafa jalatti gaafa isaan fidanii hidhanii namicha kana iddoo isaatti deebisa namicha kana iddoo sana baasa yoo kana ta'uu baate nus nyaannuudhaan nyaannu jennee jalqabne sanumaan dubbii dhalee wanti tokko itti deemee itti dabalame nus xiiqii keessa seenne waan uummata keenya barsiisuu barbaannus wanti tokko waan keessa tureef achumaan hin nyaannu jennee haga lubbuu keenya wareegnutti geenye innis waliin anis jannata akkumatti ilaallee deebine kanaaf hariiroon keenya hamma kanadha mana hidhaa keessatti akkamittiin akka wal gaafachaa turre nutu beeka risoorsii namni nuu kennu akkamitti walii qoodaa akka turre nu miti isaan dhugaa ba'uu danda'a gaaf tokko nuyi osoo nyaannu isaan agabuun bulanne nuyi osoo uffata kafana otoo qabnu osoo uffataa jirru isaan immoo isaan agabuu isaanii hin bulanne namoonni baay'een yeroo sana turan keessaati kun reeduwaan faas jiru bakka kana jiru akkam akka ture jechuudha akkamittiin wal ilaalaa walis gargaaraa walis hubataa akka turre nutu beeka ammamiin akkamitti akka walii qabsaa'aa akkas geenyes beenna hakiimota keenyas haa ta'u ogeeyyii seeraa akkamitti walii qoodaa akkamitti wal hubataa akka turre hunduma beenna mala qabsoo keenyaatu adda adda malee kaayyoon keenya tokkodha saba nuyi bilisoomsuuf deemnu saba tokkodha kanaatiif abbaan milkaa'e haa milkaa'u abbaan deeme haa deemu gufuu walitti hin taanu wal dura hin dhaabbannu booddeetti waliin harkifnu jennee akka kanatti deemaa jirran malee callisneetuma akka namni ilaalu kanatti miti hariiroon jiru jechuudha. Karaa biraa yoo fudhanne daasporaadhaa fi waamicha maalii gootaa maal gootu warri biyya keessa warri daasporaa kottaa dhaqaatii dhukaasaa isiniin hin jennu nuyi yookaan immoo kottaa dhaqaatii hidhamaa hin jennu waa'ee hidhamuu nuyi jirra waa'ee du'u ijoolleen jiru. Isin immoo waan qabdan waan dadhabdanii hojjettan irraati akkuma amma gootan kana waan ittiin oollee bullu waan ittiin qabsoo xinnoo ishee gara fuulduraatti tarkaanfachiifnu gaafa 10 argattani yookaan 20 argattani tokkorraa nuu qoodaa kanuma keessan qoodi keessan karaa biraa dippiloomaasii irratti hojjedhaa faranjii wajjin ooltanii wajjiniin haasaa ilaa biyyi koo biyya akkasiitiin dhufe maaliifan biyyaa bahee biyya suni nagaa dhabe mootummaan nagaa nu dhoowwe biyya keenya keessatti bilisummaan nu dhoowwate garbummaan nutti hammaate kanaaf isinitti baqannee jedhaati quba qabaachisaa ittima lafa buna dhuddanitti lafa ooltanitti lafa hojjettanitti hojii dippiloomaasii hojjedha akka warri kaan hojjetanitti hojjedha biiroo keessa hojjettu ta'e itti himaa nama tokko amansiisaa gaafa hiriira waamamtan hiriira baa gaafa akkas godhaa isiniin gaafa jedhamtan sana amanaati hooggantoota keessan amanaati baa hoogganaan keessan korraabtisa ta'u maalisa ta'u amanaa saba biraarraas baradhaa muuxannoo horachaa deemaa waan hojjettanitti immoo booddeetti deebi'aati ilaalaati reflekti gochaa deemaa kanuma isiniitiif dhaamuu barbaanna daasporaan hojiinsa akkanuma warra birootti immoo waan ittimuun irra jiru immoo ittimna yeroo isaa eegganne obbo Baqqaleen attam ta'anii yeroo jettan kora geggeeffannee turre dhiyoo kana kora sana keessatti Jawaar sila dubbateera dhaaba Oromoo fakkaatu tokko bakka hundumaatti walitti finnee ijaarraa dhaaba Oromoo fakkaatu jechuun Oromoon jaarsa duwwaa miti kan inni qabu nuyi warri KFO keessa turre baay'een keenya warra xinnoo lafarra bubbuleedha umuriin keenya guddaadha jechuudha kanaatiif dargaggoonni dhufuu qabu ga'eessonni dhufuu qabu jaarsoliin immoo hamma tokko warri dura deemanii warri qajeelchaniif warra hooggansa olaanaa kennaniif immoo isaaniin immoo tursuun barbaachisaadha kanayyuu immoo guutummaa Oromiyaa keessaati amantaanis naannoodhaanis waan hundumaanis waan Oromiyaa fakkaatu ijaarra jennee sana ijaaruutti milkoofneerra akkuma sanaatiin namooti wal jalaa duubaan suutaan warri tokko warri qabsoo kana keessa waggaa dheeraa ture isaan immoo dargaggooti bakka isaanii bu'anii akka isaan paartii kana akka isaan gara fuulduraatti tarkaanfachiisaniif yaalii godhame keessatti namoonni tokko keessaa hafaniiru amma gaafa kora sana geggeessinutti obbo Baqqalaan
koree hojii raawwachiiftuu keenya keessatti miseensa turan. Amma immoo koree giddugaleessaa keessa yookaan seentiraal komitee keessa jiru garuu eksekuutiif komitee keessa hin jiran. Ammas miseensa paartii keenyaati. Ammas koree giddugaleessaa paartii keenya keessatti miseensa ta'anii muuxannoo isaanii qoodaa jiru. Waan danda'an waan kanaan dura beekan namoota bakka sanaati bakka bu'anii dhufan dargaggootatti barsiisaa jiru. Isaaniin kooch gochaa jiru jechuudha. Akkuma kanaan anis immoo rabbi na gargaaree achi ga'ee isa taanu keessatti Jawaar Fayyif gadhiiseen ba'a. Akkuma kanatti wal bakka buusaa deemnaa jechuudha. Malee waan biraatiin miti obbo Baqqalaanis jiru. Inni kaani gaaffii Jawaariin gaafatanii gaaffii Jawaarumatu deebisa biyya bulchuuf yoo gaafatamtee yookaanis immoo as turuu qabda isa jedhan silumayyuu dubbanneerra. Ani waanan jechuu danda'u waanan jechuu barbaadu as ta'u as har'a dhufnee isin gidduutti argamuu keenya baay'ee gammannaa. Yeroo biraa immoo injifannoodhaan deebinee wal agarraa walii yaafannaa. Akkuma kanaan dura akkuma mucaan sun iddoo sanaatti jedhe immoo du'aa keessaniinis nu hordofaa waaqa nuuf kadhadhaa waaqatti nu himaa yeroo isin gaafannus immoo waan argitan nu darbadhaa hojii dippiloomaasii hojjedhaa nu yaadadhaa maatii keenya iyyaafadhaa gaafadhaa nus isin iyyaafannaa isin dubbifnaa rabbi ija nagaatiin wal nu agarsiisu gara keenyaan har'aaf kan xumurre natti fakkaata kanaatiif fayyaa ta'a jedhee man xumuruu barbaada gara kootti. Tole haala amma jiru wajjin jarris dadhabaniiranii nama mana keessaa waan hedduu akka ka'aa jiru hin beekna ulfaadhaa galatoomaa.